Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatiidha. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota gosa adda addaa waliin ilaalaa turre. Har'a immoo boqonnaa sadaffaa barnoota saayinsii naannoo kutaa sadaffaa yookiin kan elementarii isa jennu jechuudha. Sadarkaa tokkoffaatti kan baratamu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo kana barsiisu egaa kutaa gadii maaf barsiista warreen jettan irras irra deddeebi'aan dubbataan jira. Baay'een keenya yeroo nuti barannee dabarre yookiin immoo yeroo nuti digirii yookiin maastersii keessa geenyutti kitaabonni kun haaraa yookiin immoo fooyya'aa deemanii jiru. Kan nuti hin baratiin dabarre illee baay'eetu keessa jiru waan ta'eef yoo irra deebinee ilaalle wantoota baay'ee irraa barachuu dandeenya. Akkasuma immoo namoonni afaan kanaan hin baratiin jiran illee afaan kanaan irra deebianii barachuuf shaakaluu isaanii ta'a. Akkasuma immoo warreen carraa barnootaan argatiin sadarkaa adda addaa keessa galanii biizinasii adda addaa keessa galanii jiranirree irra deebianii karaa yuutuubii firiidhaan irra deebianii barachuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee yaadaaf fedha qabdan karaa kamiin illee yoo ta'e bilbilli as jala ni jira, imeeliin illee as jala ni jira waan ta'eef naaf barreessuu naaf qeequu fi waan jechuu barbaadan naa kaa'uu ni dandeessu jechuu barbaada. Asumaan gara barnoota keenyaatti yeroo darbu boqonnaa sadaffaa naannoo uumamaati. Naannoo uumamaa yookiin naannoo namtolchee jechuu ni dandeenya. Naannoo namtolchee namni kan uumedha. Naannoon uumamaa immoo uumamni kan isheen uumtee keessa dhalli namaa jiraatuu fi itti fayyadamu naannoo uumamaa jenneetu waamna. Isaan keessatti egaa wantoota baay'ee argachuu dandeenya. Isaan keessaa immoo jijjiiramni qilleensaa yeroo gabaabaa keessatti ta'u haala qilleensaa jedhamee illee akka beekamu naannoo keenya keessatti qilleensa baramaa godina keenyaa jennee kan nuti keessatti ilaalluu fi uumama naannoo keenyaa keessaa isa jalqabaa ta'e kan beeknudha jechuudha. Isa keessatti egaa qilleensa baramaa jechuun maal jechuu isa jedhu keessaa jalqabneet ilaalla. Qilleensi uumamaan kan namni tolchu yookiin kan namni mijeeffatu yoo hin taane kan uumamaan jiraatuu fi kan uumamaan dhalli namaa keessa ittiin jiraatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qilleensa yookiin jijjiiramni qilleensaa tokkoffaa irratti yeroo gabaabaa keessatti haala qilleensi naannoo tokko jijjiiramu qilleensa jijjiirama yookiin immoo jijjiirama qilleensaa jedhama. Fakkeenya ganama aduu galgala immoo duumessa ta'uu wanti kun jijjiirama qilleensaa jenna. Jijjiiramni haala qilleensaa kun immoo daqiiqaadhaan, sa'aatiidhaan, guyyaadhaan, torbaniin, ji'aaf, waggaa keessatti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Inni kun haala naannoo uumamaa keenyaan murteessan keessaa tokkodha jechuudha. Qilleensi baramaan haala qilleensa naannoo tokko kan yeroo dheeraa jiddu galeessaa hanga waggaa 35 fi isaa ol keessatti irra deddeebiin haala qabatamaa dhaabbataa ta'e mul'atu qilleensa baramaa jennaan. Qilleensa jijjiiramaa kan jedhu guyyaadhaan, yeroodhaan yookiin sa'aatiidhaan, ji'a waggaadhaan isa jijjiiramu. Qilleensa baramaa jechuun garuu dhaabbataa ta'ee haga waggaa 35tti qorra yoo ta'e qorradha. Ho'a yoo ta'e ho'insuma, gammoojjummaa yoo ta'e gammoojjummaadhaan kan beekame taa'u jechuudha. Waggaa 35 jijjiirama addaa kan hin argisiisne haala qilleensa baramaa jennaanii jechuudha. Inni kan biraa ruqoolee haala qilleensaa fi qilleensa baramaa keessatti argaman ruqoolee haala qilleensaa fi qilleensa baramaa keessatti argaman jechuun wantoota qilleensa kana murteessan yookiin immoo achi keessatti wantoota ittiin ilaalladha kaasuu dandeenyudha. Haalli qilleensaa fi qilleensi baramaa iddoo tokko tempireechara, jiidhinsa, dhiibbaa qilleensaa, bubbee fi kanneen kana fakkaatan isaan kun ruqoolee qilleensaa jennaan. Waan maal kan qilleensa sana keessatti argamu tempireecharri ho'iinsa ta'uu danda'a, diilallaa'insa ta'uu danda'a, jiidhinsa ta'uu danda'a. Dhiibbaa qilleensaa kanaan dhiibbaa qilleensaatiin qilleensa guddaa qilleensa salphaa fi qilleensa giddu galeessaa bubbee qabaachuu. Bubbee gaafa jennu bubbee salphaa kun bubbee guddaa yookiin immoo bomboleettisa jedhan sana kan of keessatti hammatu jechuudha. Inni tempireechara kan jennu hamma ho'iinsaa fi qorrina iddoo yookiin immoo wanti tokkotti argamu tempireechara jedhameetu kan beekamu. Hammi ho'iinsaa fi qorrinsa iddoo hundatti wal fakkaataa miti. Yeroodhaa yerootti waqtiidhaa waqtiitti akkasumallee iddoodhaa iddootti immoo garaagarummaa ni qabata. Tempireecharri akkuma tempireechara dhala namaa illee ho'iinsa dhala namaa murteessuu jennu keessatti jiru. Tempireecharri meeshaa termoomeetirii jedhamuutiin kan inni safaramu yookiin immoo gaafa mana yaalaa dhannu kaabobaa yookiin immoo harka jala kaa'ee dooktarri maal godhu ittiin nama ilaalu ho'iinsi soddomii amma kanaa ta'eera yookiin immoo ho'iinsi guddateera ho'iinsi giddu galeessa yookiin immoo noormaaliirra jira sana jennu termoomeetirii jedhamu safarama. Yuunitiin safara tempireechara digirii seentigireedii 0 digirii yookiin immoo digirii Faranaayitii jedhamuutiin kan inni safaramudha. Inni kun tempireechara naannoo yookiin tempireechara ho'iinsa naannoo keenyattiin madaalluuf ittiin safaruu keessaa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan jiidhinsadha. Jiidhinsa jechuun inni jiidhinsi bishaan
bifa hurkaatiin qilleensa keessatti argamudha. Inni jiidhinsa qilleensa keessatti kan ol ka'u yommuu bishaan galaanaa, garbaa, lagaa fi hara irraa ho'a aduutiin gara hurka bishaaniitti jijjiiramu qilleensatti dabalamu inni kun jiidhinsa bishaanii jenna jechuudha. Jiidhinsi kun egaa yeroo hedduu naannoo galaana gurguddaa, garboota gurguddaa yeroo namoonni baadiyyaa keessa jiran ni argu. Hurkii guddaan ni baha. Ganama yeroo aduun jalqaba akka sa'aatii 3-4tti itti baatu ni hurkaa jechuudha. Asii ol aaraa jechuudha. Aarri sun hurka yookiin immoo jiidhinsa bishaanii jennaan jechuudha. Innis kun haala kanaatiin kan nuti ilaalu yookiin immoo naannoo haroowwan jiran galaanni gurguddaan jirutti hurka bishaan yeroo inni hurku aara guddaa yeroo baasu inni suni jiidhinsa bishaanii jenneetu beeknudha jechuudha. Inni kan biraa keessatti garaagarummaa haala qilleensaa waqtiilee adda addaa keessatti eegamuuti. Waqtiileen naannoo keenya keessatti waqtii 4 qabna. Waqtiileen 4 tokko tokkoon isaanii gaafa ilaalu tokko afaan ganna jennaani. Ganna jechuun ji'a 3dha. Birraa jechuun ji'a 3, bonaa fi arfaasaadha. Warreen kun ji'a 3 qabaatu. Naannoo keenya ganna kan nuti jennu waxabajjiidha kaasee waxabajjii adoolessa hagayya warreen jennu 3. Birraa kan nuti jennu immoo fulbaana onkololeessa sadaasa taansee muddee amajjii guraandhala warreen jennu bonadha. Guraandhala arfaasaa warreen jennu immoo caamsaa adoolessa caamsaa warreeni ji'a 7ffaa ji'a 8ffaa jechuudha. Caamsaa ji'a 9ffaatti jechuudha. Isaan kun arfaasaa jedhamanii beekamu. Waqtiilee adda addaa keessatti haalli qilleensa gargar ta'a. Fakkeenyaaf waqtii gannaa keessaa iddoo baay'eetti duumessii fi roobni ni baay'ata. Waqtii bonaa keessa immoo iddoo baay'eetti roobni hin jiraatu. Kanaaf haalli qilleensaa irra caalaan ho'a ta'a jechuudha yeroo bonaa. Waqtiilee arfaasaa immoo gara arfaasaa fi birraa'umni roobaa iddoo baay'eetti giddu galeessaa waan ta'aniif haalli qilleensaa giddu galeessaa ta'a jechuudha. Sababni isaa arfaasaa yeroo roobni itti eegamudha waan ta'eef jechuudha. Akkasuma yeroo roobuudhaa fi hawaasni midhaan lafa isaa qotee qopheeffatu jechuudha. Innis immoo ji'a 7ffaa, 8ffaa, 9ffaa jechuudha. Isaan kun arfaasaa jennaanii jechuudha. Akka biyya keenyaatti yookiin waqtiilee qabnu dhufan keessa jechuudha. Isaan kun waqtiilee jennee tuqna jechuudha. Inni kan biraan to'attoota qilleensa baramaati. Qilleensa baramaa kan maaltu to'ata? Isa jedhudha jechuudha. Haalota achi keessa jiraniin wantoota ittiin ilaalaman yookiin immoo to'ataman waan murteessu jechuudha. Haalonni amala qilleensaa iddoo tokko tokko jijjiiramni isaanii taasisanii to'attoota qilleensa baramaa jedhamanitti beekamu jechuudha. Isaan keessaa immoo qilleensa baramaa kanneen ol ka'iinsa lafaa naannoo tulluuwwan jiran yookiin gaarreenii dagalee lafaa fi kanneen kana fakkaatan murteessu yookiin to'attoota qilleensa baramaati jechuudha. Isaan keessatti immoo dhiibbaa guddaa kanneen fiduu garaagarummaa ol ka'iinsa lafaa keessatti kan fidan fakkeenyaaf ol ka'iinsi lafaa dabalaa yoo deemu hammi roobaa ni dabala. Hammi tempireecharaa ni xiqqaata. Ni hirkata yookiin immoo ni xiqqaata. Gaarreen ol yeroo baanu hammi roobaa ni dabalu. Ho'iinsi garuu maal ta'aa deema ni xiqqaata jechuudha. Naannoo baddaa warreen jedhamanitti jechuudha. Baddaa fi hanga tokko immoo gara badda dareetti yeroo dhiyaannu jechuudha. Inni roobni ni dabala. Hammi ho'asaan immoo ni xiqqaata. Hammi tempireecharaa immoo hir'achaa deema. Haala kanarratti hundaa'uun iddoowwan baddaa badda daree fi gammoojjii fa'aatti qoodamu jechuudha. Baddaa fi badda daree warreen jennu baddaatti roobni baay'ee ni baay'ata. Tempireecharri ni xiqqaata. Badda dareetti immoo roobni giddu galeessa tempireecharri illee haga tokko giddu galeessa haga baddaa sana ta'u garuu baddaatti dhiyaata. Gammoojjii keessa immoo ho'isa malee roobni iddoo ittiin jirredha. Roobni baay'ee xiqqaata. Ho'isi immoo baay'ee guddata jechuudha. Inni kun haala qilleensa baramaa wantoota to'atan keessaa isaan jalqabaate jechuudha. Inni kan biraan qabeenya uumamaati. Qabeenya uumamaa gaafa jennu uumamni haalota adda addaatiin qabeenya mataa ishee qabaatti yookiin immoo kan ittiin murteeffamu yookiin kan isheen ittiin ilaalamtu keessaa ishee duraati jechuudha. Ishee keessaa qabeenyi wantoota jireenya keenya barbaachisanidha. Qabeenyi immoo bakka gurguddaa lamatti qoodamuu. Isaanis qabeenya uumamaa fi qabeenya nam-tolcheeti. Qabeenya uumamaa kanneen jennu uumamaan kanneen uumamaan jiraatanii dhalli namaa bocaa fi haala duwwaa itti qopheeffatee itti jiraatu akkuma jiranitti kan inni itti fayyadamuu fi kan namni immoo tolchee itti fayyadamudha jechuudha. Qabeenya uumamaa gaafa jennu isaan keessaa qabeenya uumamaa wantoota naannoo keenyatti argamanidha. Qabeenya uumamaa kanneen akka qilleensa, bishaan, ifa aduu, boba'aa, biqiltoota, bineeldota, biyyee, albuudotaa kanneen kan fakkaatanii uumamaan jiraatu. Uumamaan kana immoo maal godha dhalli namaa biyyeen akka hin haramne, bishaan akka hin boorone, ifti aduu kun akka hin dukkanoofne yookiin dhibneef haala mijeessata jechuudha. Boba'aa, biqiloota kunuunsuutiin, bineeldota, bineensota akka sanyii isaanii hin badne eeguutiin, biyyee kunuunsuutiin
lolaa akka lolaan harreen balleessine albuudota qusachuutiin kanneen qabeenya uumamaa jedhaman warreen dhalli namaa akkaataa isaan jiraniin itti fayyadamu jechuudha. Isaan kun warreen kana jechuudha. Qabeenya uumamaa jennuun warreen kana biyyeedha. Irra kunuunsuudhaan biqiloota dhaabuutiin albuudota bishaan, albuudota warreen jennu loon, bineensota warreen gosoota hundayyuu haala qabeenya uumamaa keessatti ramadamanidha jechuudha. Qabeenya namtolchee warreen jennu immoo qabeenya dhala namaatiin hojjetamanidha. Fakkeenyaaf qabeenya namtolchee kanneen akka ta'an mana jireenyaa dhala namaatiin ijaaramu mukoota adda addaa irraa ciree jechuudha. Meeshaalee mana keessa, meeshaalee taa'umsa irra teenyu, uffata uffannu, maashinoota, konkolaattota, baabura, xiyyaara, doonii fi kanneen kana fakkaatan maalidha? Qabeenya namtolchee jechuudha. Kan namni tolchee yeroodhaa gara yerootti jijjiiramuu danda'anidha jechuudha. Warreen kuni qabeenya namtolchee warreen jennu yookiin immoo faaya warreen miidhaginaaf dhalli namaatiin uumee itti fayyadamudha jechuudha. Jijjiiramoota adda addaatti uumee konkolaataadha, faayadha yookiin immoo albuudota meeshaalee faayaa qophaa'anidha. Mana citaati. Mana citaa yookiin dhoqqee irraa ijaarame haala mooderni ta'e yookiin immoo ammayyaawaan ijaarame bilbiloota yookiin moobaayilaa, televezyiinii fi kanneen kana fakkaatan warreen kun namtolchee jenneetu keessa ramannaa jechuudha. Inni kan biraan qabeenya uumamaa albuudotaa fi bineensotaati. Albuudonni bineensonni qabeenya uumamaa keessaa isaan tokkodha. Albuudonni qabeenya uumamaa lafa keessatti argaman yeroo ta'ani isaanis kanneen akka warqee, silvarii, ayiranii, diyaamantii, dhagaa, cilee, salfarii fi kanneen kana fakkaatan albuudota lafa keessatti argaman. Bineensonni uumamaa immoo kanneen akka dhalli namaa madaqsaniitti jiraatanii fi osoo hin madaqiin immoo meedaa keessatti yookiin daggala caakaa keessatti itti fayyadamnudha jechuudha. Isaan kanneen keessaa bosona, lafa, bishaanii, paarkii kanneen kana fakkaatanii isaan kun immoo bineensonni kan keessa jiraatanidha jechuudha. Isaan keessaa wantoota barbaachisoo kanneen akka nyaataa, iddoo jireenyaa, bishaan, wantoota biroo fi isaatiin barbaaddatudha jechuudha. Bineensota warreen mana galanii fi bineensota bakkee galanii ilaaluun jechuudha. Inni kan biraa faayidaa fi soorata qabeenya uumamaa guddina keenyaaf qabeenya barbaachisoo ta'anidha. Qabeenyi uumamaa akka faayidaalee adda addaa dhala namaatiif kennu nyaataaf ni oolu, boba'aaf ni oolu, meeshaalee adda addaa hojjechuuf ni oolu, turizimii yookiin immoo hawwata bashannansiisuu ta'uuf ni oolu. Dhagaan cilee kanneen fakkaatan gaazii uumamaa madda annisaa Afrikaa kennuuf illee ni oolu jechuudha. Innis immoo qabeenya uumamaa godhaman keessaa immoo akka hin miidhamne yookiin akka hin mancaaneef yeroodha yerootti maal gochuu tiksuu yookiin immoo kunuunsuu qabeenya uumamaa kunuunsuu waliin immoo soorata adda addaatiif qabaata isaanis immoo soorata diinagdee dabaluudhaaf yookiin immoo galii diinagdee soorata bashannanaa bakka bashannanaa uumuudhaaf akkasuma qabeenya karaa bashannanaa irraa argamu qarshii argamsiisu soorata qo'annoodhaaf yookiin immoo qorannoodhaaf bineensota irratti yaalii adda addaa kan taasisanii fi isaaniif illee ni fayyadu. Soorata miidhagina bareeda isaaniidhaaf soorata aadaa adda addaa keessatti kanneen ittiin bashannanuudhaaf kan barbaachisan keessaati jechuudha. Inni kan biraan barbaachisummaa qabeenya uumamaati. Qabeenyi uumamaa kun barbaachisummaan isaa inni tokkoffaan jireenya lubbu qabeeyyiitiif barbaachisoodha. Qabeenya uumamaa kanneen akka biyyee, bishaan, bosona kanneen kana fakkaatan qabeenya barbaachisoo ta'an jechuudha. Biyyeen dhalli namaa irra jiraatee irra qotee irra jiraachuudhaa fi biqiloota bineensota biyyee kunuunsuu qaba. Lubbu qabeeyyii kana bineensota kunuunsee kan nyaataman kan qoricha ta'anii yookiin dawaa kan ta'an illee eeguu ni qabaata. Isaan kun qabeenya uumamaa keessattidha. Akkasuma faayaa fi bareedina adda addaadhaaf irraa oolchuudhaaf jechuudha. Qabeenyi uumamaa faayidaa adda addaatiif ooluu danda'u. Isaan keessaa madda galiidhaaf galii irraa argachuudhaaf madda annisaa ta'uudhaaf boba'aawwan qulqullina bishaanii fi qilleensa naannoo biqiloonni jiraachuun dirqama isaanii kunuunsa kan barbaachisu madda nyaataa biqiloota irraa nyaata argata bineensota irraa nyaata argata iddoo jireenya lubbu qabeeyyii bosonni immoo akkasuma bakka lubbuu qabeeyyii keessa jiraatanii fi dhalli namaa illee mana ijaarrate keessa jiraachuun biqiloota irraa kan inni ijaarratu gabbinaaf kunuunsa biyyeetiif yeroo du'anillee bineensonni bosbosanii gara biyyatti yeroo dabalan kun gabbi yookiin immoo biqiloonnii fi bineensonni sun maal ta'u biyyee gabbisuu illee danda'u jechuudha. Sababootaa fi dhiibbaa manca'insa qabeenya uumamaadha. Qabeenya uumamaa inni tokkoffaan mancaasuudhaaf eegumsa kunuunsa dhabuu fi seeraan alatti fayyadamuudha. Mukootaan guddatiin jiran yookiin dulloomiin jiran jessuu ciruu fi qabeenya bakka mana jireenyaa taasisuuf qabeenya mancaasuu bineensota keessa jiran taasisuu inni sun dhiibbaawwan manca'insaa qabeenya uumamaatiif sababa kan ta'anidha jechuudha. Baay'ina uummataa bal'ina magaalota babal'ifachuudhaaf dhalli namaa biqiloota ciree bineensonni akka isaan badan taasisaa of eeggannootti fayyadamuu dhabu. Yeroo tokkichatti waa hunda bakka hundatti ciranii mancaasu akka inni deebi'een biqilee akka inni deebi'een margin illee taasisuudhaaf inni sun dhiibbaadha jechuudha. Bosona ciruuf gubuu guddinaa fi babal'ina industirii babal'isuuf jecha biqiloota jiruu harama biyyeef kanneen kan fakkaatan illee ni geessaa jechuudha. Dhiibbaawwan sababa manca'insa qabeenya uumamaatiin dhufuu danda'an immoo rakkoo fayyaa qilleensi qulqulluu ta'e akka inni
hawaasaaf hin raabsamne taasisa. Beelli rakkoo dinagdee kanneen kana fakkaatanii fi hawaasa hubuu danda'a jechuudha. Qabeenya uumamaa eeguuf kunuunsuun immoo tokkoffaan kunuunsa biyyeeti. Biyyeen tooftaalee akkamiin kunuunfamuu danda'a? Tooftaalee inni kunuunfamuu danda'u keessaa inni tokkoffaan dalga qotuu haala kanaatiin tabbarradha. Garuu dalga yoo qonne akkaataatti lolaan haree hin deemne taasisa. Biqiloota dhaabuu, biqiloota gaafa dhaabne jennu biyyeen akka inni haramee hin darbine taasisa. Hiddii biqiloota qabee jechuudha. Lafa qonnaa irratti haftee biqiloota gubuu dhiisuu, biqiloonni akka isaan irra jiraatan, akka isaan qilleensaan baataman hin deemne taasisuu, lafa margaa garmalee dheechisuu yookiin horii irra loon irra tiisuudhaan garmalee akka isaan qorqanii balleessan taasisuu dhiisuu kan kana fakkaatan kunuunsa biyyoodhaaf kan fayyadu jechuudha. Bishaan kunuunsuuf tooftaalee armaan gadii fayyadamuun immoo inni kan biraan biqiloota dhaabuu, biqiloonni bishaan akka isaan hin banneef akka isaan hin godhneef qabbana argatu waan ta'eef biqiloota irra dhaabuu, bishaan roobaa kunuunsuu fayyadamuu yookiin cimmisuu isa jennu. Balfa bishaanitti gatuu dhiisuu akka isaan hin summoofne bishaan qusannaan itti fayyadamuu fi kanneen kana fakkaatanii gahee kunuunsa bishaaniiti jechuudha. Inni kan biraan kunuunsa bosonaati. Bosonnis immoo karaa adda addaa kunuunsamuu danda'a. Bosona eegumsa taasisuu, hubannaa hawaasaa cimsuu, mukkeen dhaabuu, seera sirna gadaatiin labsame hojiirra oolchuu, seera muka kamiyyuu namni seera malee muruu akka hin qabne. Mukni irraa murame immoo bakka buusuun dhaabuu fi bakka haaraa fidanii dhaabuun isaan suni barbaachisummaa kunuunsa biqilootaati jechuudha. Qabeenya uumamaa fi eegumsa kunuunsa maal barbaachisa? Qabeenya uumamaa eeguuf kunuunsuun faayidaalee adda addaa inni qabaatan keessaa madaala uumamaa eeguudhaaf qilleensi qulqulluu akka inni hawaasaa fi bineeldota biqiloota waan lafarra jiraniif akka raabsamu taasisa. Itti fufiinsa jireenya lubbu qabeeyyiitiif dhaloota gara fuulduraatiif akka darbu taasisuu itti fufiinsa fayyadamuu fi gargaaranidha jechuudha. Warreen kun warreen qilleensaaf barbaachisan balfa dhabamsiisuudha. Balfa jechuun wantoota xuraawoo ta'an gara bishaanii fi gara biqilootaatti akka isaan hin gatamne taasisuu, gara hawaasaatti akka isaan hin dabarre taasisuu, balfi jajjaboowwan yookiin dhangala'oo ta'uu danda'u. Xuraawawwan naannoo keenyaa faaluu danda'an iddoo garaagaraatti bahuu danda'an keessaa immoo mana jireenyaa keessaa bahuu, iddoo gabaan gaggeeffamu keessaa, magaalaa keessa, warshaalee keessa ta'uu danda'u jechuudha. Warreen sun warreen balfa miidhaa geessuu danda'anidha jechuudha. Rakkoolee ijoo yeroo ammaa naannoo keenyatti mul'achaa jiran keessaas immoo balfa karaa sirrii hin taaneen gatuudha jechuudha. Rakkoo kana furuuf immoo karaa sirrii ta'een balfa dhabamsiisuun barbaachisaa. Kanaafuu gochawwan gaggaarii armaan gadii irratti fayyadamuun illee ni danda'ama. Isaan keessaa iddoo balfi adda addaatti gatamu qopheessuu itti fayyadamuu, hafteewwan biqiltootaa akka kompoositii fayyadamuu, pilaastikoota waraqaa cicciraman tajaajila birootiif oolchuu. Isaan sun faayidaawwan balfaa deebisanii hojiirra oolchuuti jechuudha. Xuraawwan iddoo adda addaatti bahu sirnaan dhabamsiisuu yookiin karaa isaan ittiin qulqullaa'uu danda'an taasisuu, irra deebiin fayyadamuuf kanneen kana fakkaatan illee warreen sun warreen balfaa gara faayidaatti jijjiiraman keessa isaan dhufaate jechuudha. Dhiibbaa balfaa karaa sirrii hin taaneen dhabamsiisuu fiduu keessaa karaa sirrii hin taaneen balfa dhabamsiisuu naannoo faaluun lubbu qabeeyyii irratti dhiibbaa fida. Balfa gatamu bishaanii fi qilleensa faaluu naannoo irratti dhiibbaa qaqqabsiisa. Balfa karaa sirrii hin taaneen gatamuun fayyaa namaa irratti immoo rakkoowwan gadiillee ni fidu. Dhukkuboota garaagaraa, rakkoo guddinaaf dagaagina qaamaa, rakkoo sirna argamsuuf kanneen kana fakkaatan illee fiduu danda'u jechuudha. Warreen kun kan fakkaatan illee fidanii dhukkubootaa fi rakkina dhibba nama fiduu danda'u jechuudha. Haaluma kanaan balfawwan bakka hin taanetti gataman keessatti bishaan faaluu, qaama qulqullummaa hin taaneen karaa hin taaneen bahuudhaan dhiibbaa adda addaa taasisuu danda'a jechuudha. Qulqullina naannoo eeguuf immoo faayidaalee hedduu qaba. Isaan keessaa immoo dhibee adda addaa irraa bilisa nama taasisa. Jireenya lubbu qabeeyyii akka hin jeeqamne taasisa. Oomisha lubbuu dabaluuf gargaara. Baasiif yaalaaf bahu hambisaa miidhaginaa fi mijaawaa naannoo illee taasisaa jiru. Maaliif xuraawawwan bakka adda addaatti hin gataman taanaan tokkoffaa bakka bashannanaa hedduutu uumama. Wantoonni foolii adda addaa foolii badaa qabaatee nama jeeqan illee jiraatu. Inni sun bu'aawwan balfa karaa sirrii ta'een gatuu keessaa isaa tokko akka isaa jalqabaate jechuudha. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Boqonnaa sadaffaa kanuma irratti kan xumuru ta'a. Boqonnaa dhuunfaan haga walitti deebinutti yaadaaf qeeqa qabdan karaa keessanaan barreessuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.